karaan gartee gabaabaan koortiin itti waan kana godhu teessu torbaan dhufu kana keessa ati guyyaa gartee tokko lama keessatti ibsanii baasti koortiin maaliif yeroo duruun gartee warra looyirotaatii fi akkasumas warra mootummaadhaatiin nama tokko gartee keessin bikka buuftan as baafadhaadhaa kan isin qaadamtan je'anii jajiin gaafatee jira nama kana gartee ni dhiyeessan nama kana eega dhiyeessan booda namni gartee special master jedhameeti beekama isaatu keezii tana gaggeessa jechuudha. Keezii tana keessatti gartee warra barbaachisaa ta'e kan amma isin himaa jiru kanatti warra inumaatu gartee rakkoo san keessa seenee jiru hunda isaanii ni fidan. Hogguu fidan ammaasis yeroo gabaabduu keessatti fidan. Tana quba qabaadhaa. Odoo gartee yeroo dheertuu hin fudhan. Gaafa gartee special mastering keezii ta'e ilaalee akka gartee itti dhuftu je'ee irra murteessan approval kana kanaa miti. Gaafa akka itti dhufuu qabdu jedhanii irra murteessan daddaftee dhuftaa jechuudha. Kana gartee gabaabinatti. So kanatti aanuudhaan gartee yoo warri gaaffii qabaatan jiraattee reefullee ogguun dura seenullee nama hedduutu gartee gaaffii qabna jee harka baasaa ture. Gaaffii kanarratti gartee warri qabdan gaaffii teessan dhageeffachuudhaaf irra mari'achuudhaaf qophiidha. San dura gartee hundi keessanuu harka keessaniin taaptaap godhaa walii sheer godhaa gartee hin dhaabina ilaamaan tanaa gartee kana dhageeffachaa jirtan taaptaabiidhaan 100 hin guunne kun egaa rakkoo ta'uun oolu harka keessaniin taaptaap godhaa 100 silaa qaata guutuun isinirra ture akkasumatti gartee sheer godhaa no gaaffiin qabaana galchime naaf kafaltisee ta'a akkanan akkasin nama gaafatta akkataatti nama gaafattanillee hin beeytan hogguu gartee gaaffii nama gaafachuu deemtan tartiibaan nama gaafadha akkumaan isiniin jee hogguu gartee dura mana kana dhuftan salaamtaa nama gaafachuun hedduu barbaachisaa salaamtaa gaafadha salaamtaa booda gartee akkaataa gaaffii itti gaafattanis beekuutu isinirra jira. Let's see. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبو مين عبدو كتك. Okay. Durso obboleessa keenya kaniin quluu bunaa kana isiniif himeetiin ture reefuun tana quluun bunaa nama gartee sabskraayibara duraa tahee mul'ate chaanala kana akka malee gartee nama nu gargaaraa jiru dhugatti gartee hedduu na gammachiise isinillee gartee akka quluu kanatti hamilee gartee gaarii kana nu garsiistanii nu cinaa dhaabbachuu qabdanii obboleessa keenya quluu kana gartee nu galatoonfadhaa. Quluu baga dhuftee kottu gaa reefuun tana proofeela keellee asirra ol baaseetiin akka sabskraayibii sii godhan gaafachaa ture. Dhiyaadhu mee gaaffii ta'e gaafadhu. Warra filaayitii ani Febraarii 4tiin deema silaayi. Ayyee. Warri sila gizeessanii dookumentii galchine guutuutti jaanaarii 10 takkaatii fi jaanaarii 9 fi 10 takka deeman. Ana qofa beekaa fuudhanii Febraarii 4 na darban kees warkara kiyyaattu gaafsanii amat baala jaanaarii kana gartee ayyaana jaanaarii kana ture. Kaba saniitti jechan seenaa turanii. Akkasii Febraarii deebisee na qabe. Amma warra ispeeshaalaa keessa ramadamna. Isin ammoo warra ispeeshaalaa kana keessa ramadamtan. Warri ispeeshaalee kunii gartee amma jajiin ispeeshaal maasterii jee gartee nama gartee tokko ta'uu ilaa hanga nama 3 bikka buusuuf deema. Hogguu gartee nama kana bikka buuse namni kuni keezii teessan qofa irratti xiyyeeffate jechuudha. Keezii teessan qofa xiyyeeffate nama kanaatu mootummaadhaanis gartee waan kana godhaa akkasitti maasis gartee warra looyirootaatiinis takkaa'u ejensiidhaas qunnamee piroosesni kun gartee akka eegalamu nama irratti hojjetamuudhaaf deemu jechuudha. Kuni hedduu waan gaariidha. Bar ijjinu keessaa beeyxee bar yaa Jamaal kiyya yaa jabsa silkuma gadeebu torbaan kana fa'aatillee nutti hin dhufne
Siboo bakka travel irra jira bakka teenya sakkaruma beexee haftee jennee barbaraa. Dhugaa lakki yeroo takka takka anis waan hin gartee haajaaf jecha olii gad deemuu fi akkanatti adda banne malee oduulleen dhugaa hin baane oduun haareenillee baatu hin jirtu garuu immoo anilleen hogguu gartee oduu haareenni jiraatte lafatti hin dhiisu dafeetiin gartee isiniif dhiyeessa. Jajiin gartee akka malee irratti hojjechaa jira waan tana. Inumaatu gartee warri looyorotaa kunilleen warra lallaafaadhaa miti. Warra gartee akka malee jajjabaa warra gartee waan mootummaa tanaa fi akkaataa immigireeshinii kun itti hojjetu guutuutti gartee warra beeku warra maas muuxannoo qabu. Jarri kun gartee isteeppii adda addaa mootummaa dura faa deemaniiti gartee waan jajiin quba qabaachuu qabu ja'anii lafa haayan itti himanii. Jajiifillee haraa laaffisaa jiran hogguu gartee kana dhiyeessan kana. Bareedaayyee. Gaaffii lammaffaa meedikaalli warroota inni farra guututti kufee jira meedikaalli keenya ispeeshaal keezii tana biratti meedikaala irra nu deebisan ni fakkaata warra meedikaalli isaa bu'e kan akkami? Meedikaalli kufee jira bu'eetu akkam mee ibsi? Meedikaalli keenya baatii jaafi silaa. Okay. Baatii jaafi Diseembara afuriiti ka meedikaala finne. Maal ka dokumentii galchine san dura baatii takkaa jira. Nooveembara keessa jechuun ka meedikaala goone amma baatii dabarte tana 25 bu'e. So amma ifa bu'ee baatii takka ga'uuf jira. Kun rakkoo hin qabu. Warri yoo meedikaalaa fi waa'ee baakgiraawundiidhaa kun rakkoo hin qabu. Kun rakkoo hin qabu. Mootummaan gartee ka securityidha sun clear ta'ee jira kana ka governmentiin Kenya irraa waan exit visa ke si ilaalan jechuu warra wanjala dalee deemuun daleene sanillee suni rakkoon qabu suni meedikaala malee suni rakkoon qabu sila. No san hin baanu lakkeen kan gartee security biyya Ameerikaatiin baana. Background waa'ee keetirraayis bar background check ni godhanii beekee Ameerikatti odoo Ameerikaa hin dhufne. Yaa saniifuu gartee Ameerikatti amma gaachirraa maallaqni achirraa dhufu tokkos ni jijjiira silaa. Eessarraa dhufu? Amma sirra deebi'anii ilaalama. Ameerikaa tanarraa ergamu ni jira silaa maallaqni ka dalagaadhaa ka dhufu jira. San gartee amma dura hin dubbanne garuu immoo hogguu gartee ispeeshaal keezii ispeeshaal maastara kana bika kaayan irratti dubbachuu ni danda'an. Okay, amma achitti search ni godha jechuudha haarootti search godha. Haareetti ni godha yaa. Inni bika piroosesni kun jirurra eegaleetii fuuldura hojjeta. Hogguu gartee ispeeshaal maastarii namni godhan kun. Bareedaa hayyee. Yaa akkas. Faddu. Tole hayyee galatoomii atilleen. Aye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Anas mana kam jirti? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta jamsi ken? Jirra kam jirtaati? Nagaa galata rabbi. Nagaa miti. Alhamdulillah. Gara gaaffitti osoo hin tarin dura dursoo nama waan addunyaan keessa jirtu xiqqoo irraa hanga guddootti baharraa haga dhihaatti kaabarraa kibbaatti nu himu qabaachuu kennaaf rabbi kenna galata galchina ittaan sun ammoo umurii dheertuu sii kadhanna. Galatoomi. Waan inni gaafachuu barbaade nuti warri biyya baqaa keessa illee jirre warri biyya Arabaa jirru kun akkamiin gara Awustiraaliyaa akkamiin gara Kanadaa akkamiin gara UK deemna. Amma fakkeenyaaf Dubaay jira, Imaaraatii jira. Hangaan dhufe baatii 6. TikTok keessa yeroo seenee ilaalu waa hedduu argee waa hedduu irraa baradhe sii galee. Bakka hin taane faayoo ooltu bar deebitee bakka gaarii oolta amma yeroo baay'ee seeyina jirtu ammoo maaliif akka ta'e hin beeku. Nuuf bilbilli waluma laalla innis nu laala nuuf bilbiluma laalla.
Kanaafi Ni sirreesse beektaa naaf waan shirjii. mi'aa tokko yoo arge. Ni sirreesse naaf shirjii. Inshaallah isa kana inni lammataa warra keenyaa jiran amma biraazariin kiyya tokko keenyaa jira. Amat 9ffaaf deema. Okay. Waa hunda sirreeffateetti maal akka ta'e hin beeku jidduudhaan dhaabate wanni inni hin sirreeffatin hin jiru. Tikeetii qofatu cituu duwwaatu hafe na fakkaata. Okay. Waan sana nama jalqabaa hedduu haasaanii ture booda akka inni naan jeetti namtichi isarraa ispoonsara ta'e sun gaafa silaa tikeetii isaa kutuu deemu konkolaataan isaa namaa walitti bu'ee jaraafis waan ta'e kana hin himne sababa saniin guyyaa sana yala darbe waan akkasii naan jedhe inni gaafas. Okay. Warri akkanaa kun hoo akkam ta'a gaafii kiyya isa lammaffaatii sadaffaa warroonni kaayiroo jiran jiru. Hedduus deemani kaayiroo amata darbe fa'a hedduus deeman. Maashaallah kaayiroon hedduu deemte amata tarte. Ammaas amma warri kaayiroo jiru hoo waan amma reef dubbattu kanarraa maal keessa jiran akkamitti akka jiran maal ta'uu akka qabu ifa nuu goote galatoon. Tole ayyee galatoomi. Gaaffii babbareedduu kaaftee gaaffiin tuni gartee dhugaa warreen biyya baqaa keessa jirtan qalbiidhaan dhageeffachuutu isinirra jira. Piroosesa adda addaatu jira. Piroosesa gartee irratti hirmaachuu dandeessan. Irra hedduun keessan biyya baqaa hogguu jirtan takka immoo hojiidhaaf biyya adda addaa hogguu jirtan yoo gartee biyyoottan akka gartee Awustiraaliyaa ta'uu, Kanadaas ta'uu, biyyoottan Yurooppii kana keessatti illee deemuu yoo barbaadan taate dursoo paasapoora qabaachuun keessan barbaachisaadha. Itti aansee maasis maallaqa gartee qabaachuun barbaachisaadha. Kana waniin isin himuuf yoo gartee isin carraa gartee nama isin geessina isiniin jee maallaqa isinirraa nyaatuu fi miti. Warri akkasiisan hedduutu jira. Sanirraa if eeguu qabdan. Garuu immoo carraa gartee hojiitiin jiruu jijjiirachuudhaan amma fakkeenyaaf Kanadaa gartee karaa economic migrationiidhaan amma durallee gartee viidiyoo irraa hojjedheetiin jira. Warra gartee baqattoota odoo hin taane jireenyuma isaanii jijjiiruuf qofa karaa Awustiraaliyaa deemuu danda'u, Kanadaa deemuu danda'u hedduudha. Piroosesa adda addaa qaban ni jira. Kanarratti gartee piroosesa kana yoo ati ifii ta'eetiif gartee kan waan itti piroosesa godhattu kafalattu taate. Yoo ammaas gartee ati maas deebitee gartee xayyaara ifii ta'eetiif bitachuu dandeessu taate. Kuni gartee nama gartee jiruusaa jijjiiruu barbaadu qofa jedhamee beekama. Carraan akkanaa ni jira. Gizuma hundaa'u ni jira. Guddoon isaa gartee namni informeeshina gahaa waan hin qabneef jecha haruma gartee namni irra hedduun itti deemu qofa eeggatan. Yeroo takka namni gartee afaan biraa haasa'uun jecha biyya teenya keessaa illee deemuu danda'a. Afaanuma Somaalee qofa yoo haasa'ite ta'a amma afaan Somaalee yoo beekte biyya teenya keessaa bahuu ni dandeessa. Daarektii gartee. So carraan informeeshinii adda addaa ni jira tokko san. Namni gartee itti fayyadamuu danda'a. Takka immoo obsa godhatee jala deemachuu ni danda'a gaafiin. Karaa itti aantuun hoggaa gartee carraa adda addaa si godhamee ati biyya Ijiptiis haa taatu, biyya Keeniyaas haa ta'u, akkasumas biyya Ugaandaas haa ta'u, Somaalee fi gartee biyyoottan Yaman kanaas haa taatu yoo keessa ka jiraattu taate. Carraa kana gartee fuuldura isaa akka inni siif deemu wanni gartee si godhu si ka biyya san jiru jala deemtee hogguu hordofattu. Jala deemtee hogguu gartee bikka gartee piroosesni kee jiru jala deemtee hogguu gaafattu qofa. Namni tokko piroosesni kee gartee naa godhamee jira. Ameerikaarraa naa godhan takka immoo Awustiraaliyaarraa naa godhan jedhaniiti ta'anii eeggatan achitti. Odoo ifii isaaniitiif jala deemanii piroosesni isaanii bikka jiru quba hin qaban. Kuni gartee dogoggora. Piroosesni kee baatii 6 ol yoo turu taate eessarra akka jiru warra sii godhe qofa odoo hin taane warri sii godhes gartee gaafachuu qaba. Akkasumas atillee gartee karaa imbaasiis haa ta'u karaa gartee IOMtis haa ta'u
warra direct gartee information wajji qabdu bira dheeyxee gaafachuu qabda. Faranjiin processa ta'e akkanuma qabdeen hin teessu yoo rakkoo hin qabaanne. Yoo rakkoo qabaate siif himan. Yoo rakkoo hin qabaanne ta'e immoo yeroo kana gartee deebii nu hubadhu faa yaanii waa siif himan. Saniifuu waan irra jirtu beekuutu sirra jiraan isiniin jechuu barbaade. Kana gartee obboleeyyan keenya hundi keessanuu dhageeffachuu qabdan. Akkasii hannaa jirta? Fayyaadaa. Oo maal rakkoon qabu. Hannaa jirta? Ami Jamal akkam? Akkam nagaami? Fayyaadha. Oo miitu irra turte eensa? Amma ni dhagama. Sagalee si bira ture. Ni dhagema mamma. Hayyee xiqqisho gaafii takkaan qaba Jamal. Warri maslan 160 inni kaa'e suni. Maslan Donald Trump dhufuu isaa torbaan lama dura warra filaayitii qabu sani moo kabiraati? Dhufuu dura warra gartee filaayitii qabu sani. Special keezii ka jaaman isaanii jechuun kiyyaama beektaanii fi xiyyaaf guyyaa Januwaarii 4 moo akkana gisee orienteeshina seennu tikeenni keessan Febraarii guyyaa 4 muramee jaan. Okay. Beekte amma san keessa nan jiramu akkami? Isin san keessa hin jirtan isin warra gartee 12,000 kana keessa jirtan. Okay? Hayyee. Warri gartee special keezii san warra State Departmentiin Ameerikaadhaa dhuunfaadhaan karaa gartee qaxxaamuraatiin akka isaan Ameerikaa dhufan barbaaddu. Duba warra 12,000 kana jajiin ni dideemu akkam? Kana hin dinne laki jajiin amma nama bikka buusuuf deemu. Nama gartee akka isin dhuftan processa keessan jala isinii deemee isinii fixu. Nama san gartee amma kan special mastery maqaa gartee jajiin itti baasee special mastery namaan bikka buusa qaadhima akka isin qaadhimtan gartee fidaadhaa warri jeenii warra looyiraataatiif warra mootummaadhaa gaafate isin kana as fiduudhaaf jechuu amma warra gartee 12,000 kana keessa jiru. Rabbi haa godhu gaaboo bara yaasettu takka yaada'utti irra. Akkasi rabbi haa godhu amiin. Galatoomii. Okay tole. Okay. Okay. Saakoo jirta? Saakoo yeroon teeti dhiyaadhu. Seenaa jirta? Saakoon baafatte? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagayami? Hedduu takka galatoom gaafii qaba ture kalaas naa deebisteerti mucayyoon baatee gaafattee jirti. Okay. Tole hayyee. Hedduu takka galatoom wallaahi silkii qabannee se'eeyna inshaallah khayri qaba. Uumaatiimi rakkoon qaba hayyee galatoome. Okay. Hidaayaa jirtaa yeroon teeti? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kawan naga. Akkam nagayami? Naga alhamdulillah. Gaarii. Gawaan gaarii irra jirti. Suma jira tokkeenye dhaggeeffataarra. Akkasiimi galatoomi. Haadhaatillee. Tole hayyee. Ailleen gaaffiin tiyya silaa waan ati haasoo jirtu kanarraa haga tokko naa galee haga tokko naan galle yoo adda abaasuu dandeessu jeeti. Okay, maaltu siin galin? Amma warra orienteeshina godhee fixee kana malee warra san duubarra jiru warra orienteeshina godhiin faa haalli isaan itti biyya tanaa itti mijaa'uuf yaani karaa kamii. Warri orientation hin godhin moo? Okay. Warri orientation hin godhin interview fixatteeti orientation eeggachuu jirtaami? Warra sanii?
warra gana interview yeroo takka goon. Okay, interview ganaa talamadaatu si afaamire. Yaa. Akkasi okay. Isinis gartee warruma processor irra jiru garuu immoo yeroo ammaan tanaa gartee warra 12,000 warra gartee flightiin bitamee fi deema. Takka immoo flightiin bitamuudhaaf warra gartee qophii irra jiru. Warra san irratti gartee xiyyeeffatanii haasoo jiran. Warra gartee akka keessanii kana koortiin irratti hin murteessin amma dura. Saniifuu gartee isin obsitaniituma eeguutu isin irra jira. Malee keeziin teessan dhaabbattee fi haftee jirti kana hin dhageenyaa. Kanarra hin jirtan. Amma gartee wanni isaan irra jiran gartee piroosesa gartee warra qophaa'ee jiru kana akkami gaggeessinaa irra jiran. Itti aansuudhaan ammoo warra akka keessanii kanaatu itti aana jechuudha. Inshaallah abdumaan eegganna kana taanaan. Tole ayyee. Abdumaan eeggachuumaa gaariidha. Tole homaa rakkoon qabu galatoom. Saadha hedduus jira deemnee si dhaggeeffatutti irra. Ayyee asirra jira. Mooyyalee aanaatillee rabbi umrii isaa dheeressuudha. Amiin. Galatoom hedduu. Ayyee galatoom. Okay, Kimi jirta? Jira, alhamdulillah. Dhiyaadhu yeroon teetii. Gaafiin sila dhaggeeffachuu yoosumaan jira taa'u miciyyoon gaafatte warra oretishiina godhe warra oretishiina hin godhinii fi haa godhee fi kunillee warra gartee filaayitii guyyaan himamee fi duraan gartee faayilli isaanii irraa fuudhamee cuccufame sani haaf deemu malee warri oretishiinaa kun wayi deemaare. Warri orienteeshinaa amman deemu. Amma warra gartee faayilli isaanii cufame amma warri deemu warra faayila isaanii cufanii meeshaalee gurguratee guyyaan himamee fi xayyaara eeggachaa jiru beellama sanii deema jechuudha mi. Akkasi. An amma akkasittiin fudhadhe warri oretishiina godhuu fi hin godhaminis filaayitiin hin himaminiif gar tokko jechuun deeman. Isaan dhuga akkasini gar tokko isaan. Ya Rabbi haa tolchu waluma jala tan harma nu duraa san kaafnaanis nutis kan dura bu'ee fi nutis tokkuma inshaallah walumaaf gammanna. Akkasi bal'aal. Dura gartee kanummaan isin dura jiru haa deemu itti aansuudhaan warri kaanis waluma faana tarkaanfata. Kuni gartee haaluma jiruudhaati haaluma jireenyaati yeroo hundaa'u. Egaa wanni hundinuu faraqa dhaabbatti beeyte. Faraqaa tana gartee obsaan beekuun hedduu barbaachisaadha. Egaa odoo kasii duraatillee guyyaan himamee fi mana gurguratee meeshaa isaa gurguree bakka itti as deebi'uudha beetaa'u jira ammaa asuma keessaa bakka nuti jirru yeroo tana keessa nama hedduudha beektee warri kasii warri meeshaa gurguree mana gurguree taa'u jira. Dhuga. Waan san taateefu odoo warri sanuun deemin nuti warri boodaa kaganaa oretishiina irra jiru kafilaayitiin guyyaa kana jedhanii nuun hin himamin nuti isin abdannu isaan san nu duraa kaasan numa abdannaa bara. Ani numaatu ni ajaa'ibee ati kaayiroo jiraattee gartee yaada kana na qabaachuu keetiif hedduu gaarii warri kaayiroo kun cinaan isaanii ni jarjaran beektaa. Uummata gartee isaan jiru kana dhiisanii isaan dura fa'aa deemuu barbaadan hogguu gartee gaaffii na gaafatan akkaan harkutti. Garuu immoo ati gartee warri nu dura jiru kunuu haa deemu achi booda deemnaa jechuun kee kun hedduu waan gaariidha dhugattiin siin jaa. La wanni hundi nasiiba beeyte qismootiin nasiibii baanan sani wanni hundi nasiiba ifiitirra dhaabbatti. Anamma akkan gaafan dura gartee abruuf naa deebi'etti ramadaana bara kaanii abruuf kiyya naa deebi'ee ture qeeballee jechuu gaafaan janawaarii bara kaanii ramadaan keessa naa deebite. Warri na booda ammoo warra na boodaati warra deeme maaliif fi wanni hundi nasiiba gaa wanni hundi nasiiba namni dalagu kun nam tokko kan daddafi waa dalagu jira nam tokko kan bira kaa'ee irra taa'uu jira. Anamma nama akkasiitirra namu deemalee sila duraa baafadhe tiraambi dura. Akkasii bar kuni gartee durumaanuu gartee gaafa piroosesa heena qatte san yoo fakkeenyaaf gartee baatii 4 baatii 6 odoo humaa takkan dhageen gartee yoo haturtu taate amman baanu beeka amma gartee waan dhaabbateef qaba garuu immoo kana dura gartee piroosesni yoo baatii 6 baatii 8 odoo humaa takkan dhageen gartee yoo dhaabbatu taate san sumaatu ifi jira ati irra deddeebitee gartee yoo warra UN warra bika UNs ta'uu bika gartee IOMs ta'uu bika
eejensii adda addaatu bikkuma fedhe haa taatu yoo irra deddeebitee ka gaafattu taate piroosesa keessan bikka inni jiru baasaniituma si dalagan yoo gartee rakkoo ka qabaatu taate rakkoo bikka kanaa qabaa jaaniitti si himan. Dhugaadha akkuma amma dhiyaatte kana warri na booda yaamamnaanin warri na booda gartee gaafaanii fi ansila approve kiyya naa deebi'e warra ganaa keejii barreeffatee naqachuu jiru jira na bira. An kiyya Ramadaan keessa amma gaafa siqee ballee janii naa deebisan sun warra san booda barreeffatee ergate na dura intarfuu yaaman sababa san irratti eegaan ji'a 8 taa'e booda anuu dawwalee gaafadhee eegaan gaafadhe booda maqaa kiyyaa fi bara dhaloota kiyyaa na gaafatanii beellama naa qabanii jechuudha gara intarfuu akkan gara intarfuu deemu beellama naa qaban akkuma silaa ati ittiin dawwaliin taatees namni gartee si dubbisu hin jiru or si barbaadee si yaamu hin jiru ture gartee. Sababiin uummanni na boodaa kun akkamiin naqataa maalirraa hin jire je'ee dawwale gaafa kanaati naqadhee faayilli kiyya isin hin geenye je'ee achi ergame jangara kaayiroo bakka qaama isii gaafii fi deebii gaafattutti dabarsineef janii naa deebi'ee jira. Ani asii namni yaamamne maaliif je'ee gizee gaafadhu bara dhaloota keetii maqaa kee waraqaa faayida keenaan jettee gizeen itti himu akkasii beellama guyyuma sannaa qabdi gaafa intarfuutti godhu raqama naa kannitee jechuudha raqama koodiidhaan oliin seenu gulaasiitillee. Akkasii dhugaa laal akkanumatti ifii teetiif gartee irratti hojjechuun san hedduu barbaachisa tanaafiin gartee gorsa kanaa kana irra deebi'ee isin himaa jira. Yeroo hundaa'u gartee isaan qofaan naqunnamuu qabaan hin ta'u. Atis gartee bira deddeebitee lakkuma bira deddeebituun mee jaanii gartee information kee barbaadanii akkasitti keezii ta'e tartiiba sii deebisan. Garuu immoo yeroo ammaan tana gartee special masterii gartee kan jajiin bikka buusu kuni bikka habuu eechi booda gartee warra 12,000 kana karaa gartee Ameerikaadhaa akka dhufan akka isaan godhuuf deemu qophiin gartee qophaawaa jirti. Kanarratti gartee achi booda warreen akka keessaniitis warri biraatis gartee waluma faana deemu teessanii waan jettu kana gartee qalbiidhaan quba qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Inshallah jamsa kan jiraadhu wallahi gaafii hedduudha hiitee wallahi jiraadhu wallahi rabbi si adiiso. Amiin amiin atillee jiraadhu nagaan nu jira. Ayyee hayyaan angasa nan duuttee barbaada.